amantu Yesuus dhiiramoo dhiiraa miti jettee amanta. Waa'ee dhiirummaa Yesuus abu kun wanni isin galchuun jiru waa'ee dhiirummaa Yesuus irratti. No sigal nu galcha pheenxeen biyya lafaa hundi dhiira jettee amanti. Ati pheenxeedha moo pheenxee miti? Maa kun garuu maali shakkii qabaree Yesuus dhiira ta'uu. Okay. Was akkas. Amen. Fudhanne akkas. Kanuma maal rakkatare. Yoo wangeela irraa Yesuus Kiristoos ilma dhiiraati kan jedhu siif baase kiristaanummaa daaraa botoloo gootee keessaa baata? Baasi ka baasi dura baasiti anneedhe. Walii haa gallu yoon sii kenne kiristaanummaan soba ta'uu ragaa baata? Baasi sin jedhan yoomiyyuu kiristaanummaa soban jedhu ani eessumatti iyyuu. Kun kiristaanummaa soba godhaa? Amma lubbuun na keessa jirtutti kiristaanummaa soban godhu ani jechuun ani otoo nanumtuu yaanan godhu ta'e iyyuu immoo kiristaanummaan soban ta'u waan ta'eef kiristaanummaan dhugaadha inni karaa sirriidha waan ta'eef sababii kanaafuu soban ta'u garuu ati gaafii na gaafadhu. Okay. Eshi ifan baasa kunoo. Eshi. Lakki duran baasini ni fudhataaf hin fudhatu gaafadhu. Yaa hin fudhattaa yoon si baase. Jala tultulin jedhina ka baasi sin jedhe mammakko. Hin mormitamoo fudhatta yoon si baase. Hin mormitamoo fudhatta. Yesuus ilma dhiiraati bakka jedhu naa baasii sin jedhe nama. Eeyyeni bar sin jedhe bar hin fudhattamoo mormita yoo si baase. Siin ibsa maal si ibseera waddeetan yoon fudhachuu yooni naa gale nan fudhadha yoo naa galuu baate nan dhiisa yoo ilma dhiiraati kan jedhu yoon si kenne obboleessa dhaggeeffadhu ilma dhiiraati kan jedhu yoon si kenne ilma dhiiraa ta'uu isaa hin fudhattaa? Nan fudhadhaa baasii. Akkaan. Barumsa kutaa meeqaa baratteerta? Waa'ee seenaa waa'ee istirii kiyyaatii miti Amadi baasii siin jedhe ankaate baasi. Waa'ee fassi gaafadhe ture rakkoon qabu kunoo. Ilma sindeessaa jedhaan kunoo ilma jechuun maal jechuudha? Waa'ee ilma sindeessaa miti Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu baasii siin jedhe namni si dhaggeeffachaa miti maa sobdaa manumatti. Obboleessoo ilma sindeessaa maqaa isaa koi maqaa isaa Yesuus jedhii moggaasi jedha. Ilma hindeessaa maqaa isaa Yesuus jedhii moggaasi. Amma Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu baasii siin jedhe waa'ee ilma hindeessaa ani kana sin gaafanne. Ilmi dhiira moo shamara? In sobinii ilma waa'ee ilmaati miti ilma dhiiraati Yesuus kan jedhu san baasii siin jedhe amma. Ilmi dhiira moo shamara? Ilmi jechuun ilmi kan jedhamu dhiiraan moo shamaraan jedhama ilma kan jedhamu? Uummata namni sakandii keessatti sobaa ilma dhiiraati kan jedhu baasii siin jedhe waa'ee ilmaatii miti amma maali. Obboleessoo ilma dhiiraati ilma jechuun dhiiraan jedhama moo shamaraan jedhama? Biraazer sammuun kee banamaa yoo ta'e ilma dhiiraati kan jedhu naa baasii siin jedhe waa'ee ilma nuurfooftaa ilma hindeessaa sin gaafanne anisa. Kuno. Luqaas boqonnaa 1:31 እነሆ ትጸንሻለሽ እንልፎፍታ Amaariffaa miti Oromiffaan naa baasi sinnaga'u kanas Oromiffaan jemmakuuti ati ilma Oromooti baasi Oromiffaan baastee miti si jala dhataanii dhaggeeffachaa jiru waan ta'eef ilma dhiiraati kan jedhu dubbiin micciirinaa dubbii dabsoo hin taane waan karaa dhugaa barbaadutti deema. Amaariffa dubbisuun beektu? Waa'ee Amaariffa dubbisuu guyyaa siin galchuu isaa afaan Oromoo. Afaan Amaariffaan beektamu hin beektu. Afaan Amaariffaa hin beektamoo hin beektu. Somni kasseetanaati namni sobu kasseetanaati. Abbaan sobaa seetana waan ta'eef namni sobu kasseetanaati. Ilma dhiiraati kan jedhu baas. Abuu qo'ata ati maayikii qabadhu. Abuu maayikii qabadhu. Abuu maayikii qabadhu. Suman gaafadha. Abuu maayikii qabadhu sin jedhe. Maayikii qabadhu sin dhaga'u nama tokko jira naasaa jira. Yoo deebisuu hin dandeenye dhiisi ka. Ilma ati nama jabaa miti maal maayikii qabadhu. Deebisi. Ani hawaasa wajjin hin dubbadhu nama jabaadhaati maayikii qabadhu si wajjin miti nan haasaa yeroon Ahmad wajjin waan ta'eef. Aboo ilma jechuun maal jechuudha deebisi ati? Maal jechuudha? Maayikii qabadhu sin jedhe nama na sin gaafanne nanan wal gaafachaa jiru Ahmadiini. Maal taate ilma jechuun maali ati ilma dhiiraa miti? Amma siin gaafanne siin jedhe man surma si wajjin miti amma Ahmad wajjin nan haasaa irratti nama jabaa miti maal jechuudha tokkoon kana naa deebisi ganaa sittin haasa'u ganaa sittin dubbadhu miyyuuti sirraa qabadda. Ilma dhiiraa jechuun singaa nan gaafatini hin barbaadu ani si akkaata na gaafatu barbaadeetiin anan barbaade nama biraa. Maali jamaa maal taatanii maal sabaa maal taatanii baay'atanii wacuun ikkoo dhugaa
Malte sammuun dhagaa ta'a nama mana tokko hin dhagaa miti islaana biraa jiran haasaa jiran jedhan obsi. Koi naamusa nan obse nan didee irra deebi'ee dubbata tasfaayi miira keechaa bahe tasfuu miira keechaa bahe mee amma takka. Koo kanatti miira keessa nama galcha riba bal'anii dhibetee beeku silaa utaalee taasa. Koi tasfaayi miira keechaa bahe mee bishaan itti dhugi tasfuu bishaan itti dhugi mee bishaan fudhu malakkaa tokko isaa taatu. Nama dhabe burcuqqoo sadee tokko dhugadhaan isaa beela bicha abuu kanaan ittaa dha'u bishaan. Bishaan adii illee jiraatu. Amma arte faayidaa Yesuus Kiristoos. Amma Hamad dhiisi. Gara kaan dhiisi gara kaan dhiisi. Ganama hangaa afaan lulluuqqadhaa jedhanii xiqqeessara kan jedhu. Ante nama areeda mana dheeratu qabutu akkaataa isaa jedha. Namni hin jiru adda Laaltee bakka. maashaallah. Maashaallah bareedu akkatti ilaalime. Maashaallah. Laal. Hudduu dhiqattee iddee hudduu dhiqachuu garuullee. Koi. Koyyaa mucaan kun afaan baala goota yookiin gaaffii gaafannee gaaffii tokkoon kana gaafadhee yoo deebisee yoo deebisuu baate immoo nama biraatti darbita. Ilma dhiiraa jechuun intala shamaraa jechuudha. Deebisi. Amma hudduu dhiqattee hatamma isaa miti. Amma Deebisi. Ajaa'oo Macaafa keessa gaafachuu jira deebisi. Macaafa keessa gaafachuu jira akka keessan akkuma hammaamarraa kaanan hin fiinnuuti. Gaaffii si gaafanne deebisi. ani si wajjin miti siin jedhe mana naasaa jiru nama biraa wajjin yaada dhuftee xuljettee keessa buute ekko. Macaafni si gaafanne kee tokkuma macaafa lamarraa si gaafatutti hin jirru. Hin barbaadu Ilma ana jechuun shamara jechuudha. anan gaafadhe naa deebisu mucaan wajjin haasaa irra miti Yoo maal Ahmad hin gochuu danda'u jedhe waliin haasa'etu qoy. Tasfaayee Ahmad hin danda'u waliin haasa'e. Gaarni Maa keessanii jecha tokkoon kanarraa jecha tokkoon kana deebisuu maa baqatan. dhaggeeffadhu. jecha tokko maalan deebisuu bakka dharee waan hin jirre fiddee dhufte ekko Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu nan baasa jedhe baasuu dadhabe moo hin jiru. Ilma jechuun maali boo? Ilma jechuun maali? Afaan Oromoo nu barsiista? Waa'ee ilma jechuun ilmaatii maali? miti kan arraba keetiin Waa'ee dubbatte ilma jechuu haasa'an jiranii barati maa waliin dhufta namichi. Hai. Ilma jechuun bar ilma an argadhe jechaadha bar. Ilma jechuun mucaa kiyya jechaadha bar. Maal jechuudha? Afaan Oromoo ganaa siistama gootanii kana hiikuu barbaaddanii? anis hiika biraan barbaadu Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu baasa ennaan isuma dhabdanii ekko bakka fuutu bakka seentanii barbaadan dhabdan Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu Ilma dhiiraa jechuun Yesuus Kiristoos jechuudha. Maa ka biraatti fiddaati? Nama biraa dhalate? Eeyyee ilma dhiiraati. Inni dhalate sun eenyu? Bannaa taragaaggeemetti. Eessarra jira ilma dhiiraachuu Yesuus Kiristoos jechuudha. Inni dhalate sun Dhagaan eenyu? jira ilma dhiiraachuun Yesuus Kiristoos jechuudha ka jedhu. Ilma Inni dhiiraa dhalate yoo sun eenyu? seexaanin dabran sangee qaxaqaxa wanti lij ነው maal ta'e Yaa deebisee kunoo Abu Yaasir deebisee jira Shamarran malkee Yesuus ilma dhiiraati jedhe. Dhiira dha'ee. Maashaallah. Kunoo tasfaayeen dhiiraa miti dhee mormaa jira hin sobe moo dhugaa dubbate tasfaayeen. Malkee. ilma dhiiraati garuu wanti badaaru maanni beektu warri Tasfaayeen sobee musliimotaa jee gaaffii gaafatanii bar. tokkotu Tasfaayee fitiin wajjinaase kan biraa tasfaayee wajjinaase takka. Tasfaayee wajjinaase. Bakka tokkotu fitiin akka ilma gidduu dhiiraa kana miti jedhe. Qoy tasfaayeen ilma dhiiraa miti jedhe. Galatoome Ati immoo ilma malkee. dhiiraa jedhe. baasii ilma dhiiraati kan jedhu ani ilma dhiiraati kan jedhu sanan barbaade amma waa'ee in ulfooftaa ilma hindeessati miti ilma dhiiraa kan jedhu baasii siin jedhe nama waan biraa hin barbaadu jecha biraan barbaadu Walii galaa Yesuus kunoo ilma tasfaayee. dhiiraati kan jedhu Ilma waan baaseette baasi. dhiiraati baqqaataa Malkee ati miutii qabadhu isaan haasa'ani. mani tasfee taragaaggee bakka tasgabbaay naate Maal kee? Maal kee? miutii qabadhu jennaanan qabadhee bar Rakkoo qabu kabajuu kee ikkoo isaan laal dubbii garatti ficciira hin beekanii mikoo aqarii kiyyootti galanii booda rakkatu Yesuus ilma dhiiraatti kan jedhu siifan baasanaan jedhe amma uummata kana fuulduratti amma namatti immoo Yesuus ilma dhiiraatti kan jedhu dhiise inni ulfooftaa kan jedhu waa'ee ulfooftaan maal waa'ee raajii kana inni jedhamu maaltu dhaggeeffachuu na galchaani Yesuus ilma dhiiraatti kan jedhu siifan baasedeen dhaabee garaa biraadhaa baasa dhiirri. Elaa tokko kan beektaa namoonni dhaggeeffadhu gaa ilma dhiiraati isa jedhu egaa nu dhaggeeffadhu Amar dhaggeeffadhu ilma dhiiraati kan jedhu irratti egaa walii gallee booda ilmi sun immoo ilmi sun gooftaa ta'uusaa immoo abbaa wajjin wal qixa ta'uusaa immoo wangeeluma sana keessa waliin fidaa deemna garuu warri musliimotaa darabeedhaan nama tokko wajjin malee nama shanjaa wajjin akka bitaasa'uu hin danda'amare maanus hin dhaggeeffanna minima. Umtuun haasofne dhaggeeffadhu umtuun haasofne inni deebii deebisuu baafnaan Abu Yaasir dubbatanii ati illee kun dubbachaa taballasaan dubbachaa ture reefu okay namni baay'een dubbate hin jiru amma laa tasfaayeen fudhattee ati ilma dhiiraati kan jedhu yaada milkeetii walii galtamoo mormita
Hin baafnee fi ragaa hin baafnee. Ati obsi mee mallasaa. Amma milkeenni Iyesuus ilma dhiiraati eeyyee wandi lijnoo jedhe ilma dhiiraati jedhe. Ati mormita moo dhugaa hin fudhatta? Tasfaayee. Ilma dhiiraati kan jedhu hin jiru ani hin fudhadhu kana. Ilma dhiiraati dhiirri eenyu maqaa isaa dhiirri namni maqaa qaba dhiira eegatee dhiira namni maqaa qaba waan ta'eef inni eenyuree namichi. Kanaafuu malkeen doongoree miire? Ilma dhiiraa jedhatu hin taane ilma waaqaatidha. Ilmi waaqaa kun immoo ulfina abbaa wajjin wal isa qixxeessuu qaba. Okay. Kanaafuu malkeelleen doongoree jechuudha. Malkeelleen doongoree wangeelillee hin doongoree jechuudha. Mallasa siin buusa kana booda. Kana booda miitirraa kanan mallasaa siin buusa. Malkeelleen doongoree wangeelillee hin doongoree. Maaliif yoo jette afaan Amaariffaa irratti kallattiidhumaan lafa kaa'e ati ilma jechuun shamarallee jettee fudhachuu dandeessa afaan Oromoo irratti. Obboleessa kiyya ilma dhiiraati kan jedhu hin jiru isin jedhame. Tasfee dhaggeeffadhu. Ilma dhiiraati jechuun fakkeenyaaf dhiirarraa godhatame jechuu osoo hin taane ofiisaati wandi lijna'u dhiira dhanni. Miti malkee dhiisi malkee dubbiin fakkaanne siruman seeniin ilma dhiiraati jechuun dhiirri dubbii dhokataansaa wanti kusoo keessatti dubbii dhokataa qaba. Maa inni seeti ilma dhiiraati gaafa jedhu dhiirichi maqaa qabaachuu isaa beeki. Dhiirichi sun eenyuun ni gaafa gaafii ammoo gaafisi gaafa dhagaasan. Kanaafuu ilma waaqaa ta'edha malee ilma dhiiraati hin jedhu. Ilma dhiiraa እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ከንጀሩ ሳኒ ጋር ያላ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም አማኑኤል ትይዋለሽ ኢሳከና ረከን ጀሪ በርባደን ኩንሞ ዱጋ ጅሩዳ Ikko ilmi nalata tikikkili ilmi kun ilma eenyutu ilma waaqaati malee ilma dhiiraati kan jedhu hin jiru kun immoo macaafa qulqulluu jijjiiruu keenyam yoo ilma dhiiraati inni fudhanne isaan amma dogongorsuudhaaf waan ta'eef duras dhugaa jallisuuf malee dhugaa hubachuu odoo hin taane dhugicha jallisuudhaaf karoora isaanii kanaaf ilma dhiiraati hin jedhu ilma waaqaatiidha malee. Koi inni dhiiraa miti inni Iyesuusin kun dhiira moo dhiiraa miti dhiira moo shamara? Waa'ee dhiiraaf shamaraati miti ilma dhiiraa kan jedhu siifan baasetti ati baasii uummanni. Ilma dhiiraa si baasee hin jira obboleessoo si baasee afaan Amaariffaa dubbisuu dandeessaa? Eessatti afaan Amaariffaatti miti afaan Oromoo si wajjin haasaa jira afaan Amaariffaan. Dubbisuu dandeessaan sin jedhe. In dubbisu si wajjin isin haasa'u afaan Oromootiin jalqabde afaan Oromoo seen ilma Oromooti afaan Oromoo Amaaraan dhaga'u waan. Wanti listi tolchaalleeshedha malee yoo wanti zar yoo wanti tolchaalleeshedha. Malkee malkee takka. Afaan Amaaraa dubbisuu dandeessaa Tasfaayee? Waa'ee afaan Amaaraati miti afaan Oromoo maali hiika biraatti gochuu barbaadde moo ilma dhiiraati kan jedhu baasi namni dubbisaa jiraami? Deemi kaatis maqaa kee afaan Oromootti hiikkadhu kottu gaafsan wajjin haasofna. Maqaan kan kee maqaa afaan Amaaraati. Erga afaan Amaariffaan beekne. Isa kootu natti moggaasee isa jijjiiruu hin danda'u isa yoo barbaadde immoo abdiidha maqaan kiyya. Maalin godha reeshi afaan Amaariffaa maqaan beekne of waamtaa reeti erga afaan Amaariffaan beekne. Hiikaasaa beeka kaanamma naannatti baasaa jirtu moo hiikaasaa beeku waan ta'eef anatti gaafadhe Yesuus ilma dhiiraatti kan jedhu san baasii siin jedhe. Hiika afaaniin beektaami Amaariffaan beektaami hiikasaa? Hin beeku baakkee ani afaan Oromootiin sitti haasaa jira siin jedhe afaan Oromootiin jalqabde maal gochuu washaakkattee. Maqaan beekne maa ofii moggaaftee reen jedha bargaafiin kun maqaan beekne maaf qabattee deemtaree hin jijjiirrattu maqaa? Sila kiyyaati miti Yesuus ilma dhiiraatti kan jedhu baasi gaafii. Siifan baasa si baasuudhaaf dhaggeeffadhu si baasuudhaaf. Erga afaan Amaariffaan beekne maqaa afaan Amaariffaa maaf moggaafattee deemta maaf ittiin waamta? Dhimma narratti haasaan jirtu amma gaafiinsi gaafachaa jira maal narratti haasofta achas deebitee maal na gaafattaate anas siin jedhe koo baasii macaafa qulqulluu baasiiti afaan Oromootiin Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu baasi yoo isa dhabde immoo sobina akkumaan dhiisaa maal rakkatanii waan sobaa maa dhiibdu. Wangeelli afaan Amaariffaa sobaa wandi ilma dhiiraati jedhaan Yesuus Kiristoosiin hin sobee. Ani afaan Oromootiin baasii siin jedhe Yesuus ilma dhiiraati jira jetteerta waan ta'eef baasii. Afaan Amaaraa dhaggeeffadhu. Wangeelli afaan Amaaraa ilma dhiiraati Yesuus jedha hin sobee. Siin dhaga'uwan ammas kana Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu baasii siin jedhe afaan Oromootiin. Hin sobee siin jedhe wangeelli afaan Amaariffaa Yesuus ilma dhiiraati jedha hin sobee. Situ sobe malee macaafni qulqulluun hin sobne. Kanaafuu dhugaa dubbateemi wangeelli ilma dhiiraati gaafa jedhamu Amaariffaa. Wangeelli dhugaa dubbate situ sobe malee baasii siin jedhe baasii ilma dhiiraati kan jedhu baasii afaan Oromootiin. Wangeelli afaan Amaaraa Yesuus ilma dhiiraati gaafa jedhu dhugaa dubbateemi. Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu naa baase afaan Oromootiin. Wangeelli hin sobuu situ sobanaan jette. Okay, fudhadhee rakkoo hin qabu. Wangeelli afaan Amaariffaa erga hin sobne ilma dhiiraati gaafa jedhu
dhugaa dubbateemi eeyyeen lakkina jedhe. Amammoo afaan Amaariffatti achi deebitee waa'ee afaaniiti miti amma waa'ee afaanii isa booda yeroo Wangeelli biraan afaan Amaariffaan sin jedhe. waa'ee afaanii Wangeelli sirraa afaan Amaariffaa ilma dhiiraati. hin sobinaa dhugaan jallisinaa dhugaa hubachuuf yoo ta'e dhugaa hubadhaa dhugaan hubatta yoo ta'e immoo dhugaa jallisuudhaaf hin kaatinaa dhiisaa Gaafii koo deebisuu dandeessu bu'uu dandeessa. Ba'uu dandeessa yoo deemuu dandeessa jechuudha. Hin beektu waan ta'eef miit qabadhu baradhu taa'itii baradhu. Okay? Taa'itii wangeela baradhu. Yaadataa? Yaadataa? Okay, Mallasa. Abes. Nagaan siif haa ta'u yaadataa? Nagamu. Nagamu. Hin nagaama. Hin nagaama. Nagaan siif haa ta'u? Mata dureen keessa maal ture baskee amman gale. Okay, kiristiyaanaati. Ayyee. Okay, kiristiyaanaa? Kiristaana ayyee. Baay'ee gaariidha. Okay, akka kiristiyaanaatti Iyesus Kiristoos ilma dhiiraati moo shamara? Ilma dhiiraa moo shamarra? Iyesus dhiira moo shamara? Dhiira. Dhiira baay'ee gaariidha. Okay, tasfaayeen dhiiraa mitiidha Iyesus Kiristoos. Dongore moo sirrii? Dhiira maaliif dhiira miti? hin sobin dubbiin jallisiin ilma dhiiraati jette malee waa'ee dhiiraaf dubaraatii miti ilma dhiiraati jette maawa kabda maali kuni maal afuuftuun ijoo dimjettee tuma soofdamoo suma siriisin hin dhageecha waan ta'eef nama amane malee macaafa qulqulluu hubachuu hin danda'u waan ta'eef dhiisa. Kooya amma isinii nalagaa jirta? Yalo. Dhagaan jira. Amma waa'ee dhiiraa fi waa'ee dubaraa irratti maaliif wal akkanoon dhufe maalidha waan kaayyooti kana gaafattee maali? Kaayyoon gaafa dheebsittanii rakkoon qabu kaayyoo isaatti son deebiin Insoba yaadata insoba ilma dhiiraa kan jedhu siifan baasee dhabee nan as deebi'ee yesuus dhiira moo dubara jechuu qabee inni dhiise wajjinitti waraarra biniga. Ilma dhiiraa gaafa jettu jecha kee keessatti ilma dhiiraa jechuun dhiirri kan dhalche jechuu keedha moo dhiira moo shamarran jettee adda baastee gaafatte moo ilma dhiiraa jechuun maal jechuu keedha? Hiiki meesa kanas ifaa godhe. Namni hayyuun namni waa barate akka inni nama gaafata laa kuno. Ilma dhiiraa jechuun kan koo dhiiratu godhatee dhiiratu Iyesus Kiristoosiin dhalchee jechuu osoo hin taane Iyesus dhiiradha. Intala shamaraa jedhama fakkeenyaaf intalli kun shamaraa jedhamti. Ilmi kun dhiiraa jedhama laalteela. Ilmi kun dhiiraa intalli kun shamaraa jedhamti. Akkuma kanatti Iyesus Kiristoos dhiiraa jechuu barbaadeetan malee Iyesus Kiristoosiin dhiira biraatu Iyesuusiin dhalchee jechuudha miti obboleessa koo akkasitti nu hubanne. Akkas jechaa hin jiruan. Wangeelli afaan Amaariffaa dhaggeeffadhu yaadataa. Afaan Amaariffaan hubatta miti waa muraasa? Afaan Amaariffaa maan beeku jedhi meeshi. Wandi lij jechuun maa jechuudha? Wandi lij jechuun. Ilma dhiiraa jechuudha. Kanaas bakka. Anamma asirratti hundaa'een Iyesus Kiristoos wandi lij jedhamee jira afaan Amaariffaa irratti. Wandi lij jechuun ilma dhiiraa jechuudha. Waaw maashaallah ustaas. So isa kana dubbachaa jira. Mee takkaa tasfaayee wajjii yoo walii galtan ustaas. Hirriba no wangeeluma afaan Oromoo saniitu maqaa isaa jeemoo maqaa isii jedhe maqaa maal dhiiraatti moo gaafte maqaa isaati moo maqaa isiiti? Yaa tasfaayee kai. Dhiirri kee tasfaayee. Dhaggeeffadhu godhadhu. Tasfaayee. Nagaan siif haa ta'u. Ameen dachaa gosin hifa ta'u. Ilmi naaf dhalatee jira maqaa isaa Magarsaa jedhanitti moggaasee jedhe dubartii moo dhiira? Kanan takara qarreemanis Yesuus ilma dhiiraati kan jedhu siifan baasanaan jedhe ilma dhiiraa gaafa. No sifa eenyu jira wangeela jedha. Ati qaal baqaal okay ati akkeetti amantu Yesuus dhiira moo dhiiraa miti jettee amanta? Waa'ee dhiirummaa Yesuus abu kun wanni isin galchu hin jiru waa'ee dhiirummaa Yesuus irratti. No siga nu galcha pheenxeen biyya lafaa hundi dhiira jettee amanti ati pheenxeedha moo pheenxee miti? Maa kun garuu maali shakkii qabare Yesuus dhiira ta'uu. Okay was akkas amen fudhanne akkas. Kanuma maal rakkatare akkas. Bira kutaa bakka fudhattee. Isi kanarratti jechuun maaliif na gaafattarree gaafii isaa akkoo isa daa. Ergama waan sin jedhe. Okay waan sin jedhe ergamaan waaqayyoo gaafatti dhufe ilma dhiiraa deessa jedheen moo ilma dubartii deessa jedheen? Ilma
ilmi kun Deebis ilmi kun miti ilmi dhalate kun ulfina abbaa wajjin wal ergamaan qixxeessuu waaqayyo qaba dhufee beektaa? dubroon dhagee ansanii miti amma saala isaa raasa'u jira saalli lama dubartii dhiira saalli dhiiraa fi dubartii ergamaan waaqayyoo gaafa dhufe dubrooniin ulfoofti ilmas Hello. maali yaa tura haaloo keen raachifadhu telefoona ilmas hin deessi maqaa isaati moo maqaa ishee Abu kun koo gaafii salphaadha nuufi ortodoksiin warra waliin haasofnus barsiisotaas paastorotaas raajotaas Yesuus Maryamaan deesse kun dhiira jennee amanna ati tasfaayin akka amantii teetitti dhiira moo dubartii jettee amanta Yesuus Ay, Maariyaam indeessa sirriidha dhiira garuu ulfina abbaa wajjin bakka ma ulfina wal gaafanne bakka abbaa wajjin wal qixa si waaqa abbaa maqaa waan ta'eef abbaa wajjin wal qixa innis waaquma jechuudha wal keessa jiru amma waan biraatti gogasee kiyya tasfaa bifa hirriibaa kee halkan saa 8 na bira Ameerikaa waan jedhe hirriibaa baannan tafakkaataa waan jedhe hirriibaa kee dhugaa maali afaan irra waan jedhe waaqayyoon meeqa waaqayyoon tokkicha neetworkii kiyyaasa waaqayyoon meeqa neetworkiin kee hin dhaga'amu Samiyo hin dhaga'ama kan kee hin dhaga'ama xiqqoo si qabeera abu moo as si qabeera No, deebi'ee amma qoyin dhufu daqiiqaa muraasa eegi. Amante ka Abu Yaasir kan mannu iyyaa ture kunoo amansiisan. neetworkii natti deemsee Ahmad Jaabee wala Keenya ariilee dheeratee tollee fakkaata Ahmad. Akkas na fakkaatee keeyyatti dheerate. Karaa dheeraatti deemne nu fakkaata. maal ante areetti kan ammoo korpeessu maree fakkaata. amaallee ta'a abooti yaada ta'us waaqayyo si haa yaadatu Waan taatanii isin agarsiisan koo iski qooy nangalchitanii eessa jirtaati ala jira gurbaan waan jedhe yaa tasfaaye Wayye nan dhagaa. waaqayyoon meeqa tasfaaye koo Waaqayyoon tokkicha Bumuwaas. goobas tokkichuma saniitu fannoo irratti si boqote waaqayyuma tokkicha sanii fannoo irratti si boqote Foon uffatee dhufee sirriidha. akkas bageetti biyya natti salphattu akkas ajjeefna kaa waaqaas bakka irra faa bakka amiga waaqayyoon du'e baga du'e Maal jette? baga boqoteen je waaqayyoon kee Inni waaqa du'e jira waaqa du'e du'uuton taane waaqa du'a garasitti waaqa du'a moo'eedha waan ta'eef. du'e ka waaqa du'ee ke'eemi waaqayyoon kee waaqa du'e ke'eemi Du'aatti amannaa otoo hin taane isa aangoo du'aatti argisiisee ka'etti amannaa. no dura waaqayyoon kee du'eeti dura eegasii booda ke'eemiti Waan hunduma gochuu danda'uu isaa ibsuudhaaf. rest in peace dura eejjade waaqayyoon kan du'eeti eegasii du'ee ke'eemi Waan hunduma gochuu danda'uu isaa ibsuudhaaf jecha sirriidha. okay waaqayyoon kan kee du'uun Neetworkiin keessi qabeera gara. way maqaa isaa amma hin dhaga'ama Inni amma hin dhaga'ama. Nagaa. ayyee Mee warra deebi'ee natti
beeku waan ta'e. Waan jedhe waaqayyoon kee hin du'aa miti tasfaa'e. Du'a mitiin jedham jiraadha. Inni jechuun aangoo du'a mo'uu isaa argisiiseera garuu. Waaqa du'arratti aaboo qabu waaqessina malee waaqa du'e jechi nafu waaqessinu. Falaasama namaatis miti immoo Muhammad caafe miti an Yesuus Kiristoos ofii isaati foon uffatee dhufee caafe malee. Deemaa bara ammas. Waan siin jedhe waaqayyoon Torkiin keessi qabaa du'eeti si keemi. Waaqayyoon hin duune ilma waaqayyoon nu du'e. Usuun dandeessanii ni aggunaan dhufe. Aggoon bakka pente nagaatti oola. Hirriban irraa fakka Yesuusitti anisi. Non deebina xiqqoo deebina malee. Rafaa akka sobaa buntanii. Abuu har'a xiqqoo ishii please. No isa xiqqoo si. Abuwaan. Inni dhufa dheedheessaa raakutu. Maa deebi ani moo ani deebii biyya Halkan dhugaa takkaatu micciiraa bultanii rafaa dadhabdanii. maa Yesuusu dadhabee rafaan Dhiifamamee Abu Muwaaz waliin haasa'a. Abu Muwaaz Haasa'e bal'aa Kuni sana keessaa egaa waaqa. Quraana keessatti Islaamni waaqa sadiitti amana. Sadeen sun addaan hin Baastara. baane waan Islaamni itti amanu addaan hin baane yoo dhuguma barsiisaa isa na waliin haasa'i. Ragaa waliinis siif Ma sadii warra jala jirta suuraa sunitti ni maal Ismee mallas maa. Sadi waaqa sadiitu gabbaadhama Quraana keessatti. Mee dura Ragaa ni siif fidintaa qoy ni kanne naa kannita. Wajjinaasaa Isuma naa deebisu waan biraatti deebisu Wajjinaasaa. sana deebisu. Tasaa Wajjinaasaa. Fageenya irraa dura haasaa waan ta'eef kanarratti nu waliin haasa'i. cufad yoom na hojjaa itti keetirra yoom na hojjaa soite. Booda tuni ni haasa'a. Maal booda Keenya dura haasaa turte waan ta'eef kanarratti nu waliin haasa'i. Yoo rakki baate. Ayyee ni naasawa. Islaamni waaqa sadii waaqa isaa. Waaqa sadiitu gabbaadhame Quraana keessatti. Ragaa siif fida Quraana Aboo keessatti waaqa ansan naa kannite. sadiitu Okay naa kannite. gabbaadhamu sadii. Waaqa sadii. Isin tokko jettanii kam Guddisa gurbaa kana. Si guddisaa qoy. As baasi. As baasi. Baasi amma. timuu nan danda'a. Wangeelaa sun bochifnee quraanaa taphate. Baasi. Natti baasiiti dubbisi. Sitti maan jedha. Dhaggeeffadhaa Baasii Quraana sadii matarratti. Rabbi maal hin jiru jedha. Suuraaf jaarratti Gurba. gooftaa malee kan Gurba afaan gabbaadhamu. abboo neetworkii namni qabdan dubbadha. Biyya sadii waliin moo? Neetworkii fi. Abbo maali wajjati kas jettee dhaggeeffattu ati kan kee malee Gurba kan nama baasii. dhaggeeffachuu dandeessu. Renteen innus tuu wallaal gisee naa garte osoo hin Siin dandeessu. baasa ani amma warri asirra jirtan baasaa tokko Baasi. baasanitti nima. Baasi. Suuraa sadii kudha Ati saddeet baasi baasuu fi nutti. warri asirra jirtan maxxansaa fi iskeenshoot Baasi. godhaati. Baasi ati screenshootii godhi baasi. Telefoonni kee hin godhu. Baasi. Kuma sadii qaba. Naan godhu namni baasuu hin danda'a rakkoon qaba baafee yoo baase. Kuma sadii ol qaba Baasi iskeeshaa viidiyoon. baasu. Baasi baqqalaa dhamu masqalaa Namni haa baasu, rakkoo mallasa baasi. Ati nama Asfaayaa baasi fi ati yaadataa keessa nama jaldeessaa tokko baasi. baasamee suuraa sadii kudha saddeet iskiriishoot godhaa maxxansaa. Baasi amma baasi. Dhiira taatu baasi. Kiu jechuun amma kaajee ishee karoogee. Atumti baasi Abu Muwaaz. Arraba hin dhagin kaawaa sodaadde malee. Ani dhaabbachaa hin jira baasi. Suuraa hirribaan sadii kudha saddeet baasuu fi baasi. maxxansaa fi ani baasuu hin Baay'ee danda'u. baasi kamaa Baasaa taa'u. phee. Asfaayaa warri qabdan baasa maxxansaa fi suuraa sadii dabarmaa kan Baasi ragaa. tasaayee baasi kunoo iyyi pheentee addunyaa irra jirtu hunda Namni biraa baasa fi Baasa. warri kiristaana taatan baasa. waan baasuu hin dandeenye ati ragaa maa dubbatta. Namni asirra jirtan baasa fi baasa. Suuraa sadii kudha Baasi saddeet baasa ati maxxansaa. telefoon iskiriinshaatii godhadhu baasii TV maa uummatatti iyyita gurba. Maali dhiiraa Abu akkamitti? Muwaaz. Abu Hojjaa isaa naan jedhu Abu duuba. Muwaaz mormi. Abu Ani Muwaaz baasuu hin danda'u, namni baasi baasuu kamaa deebara. koo Quraana biraa qabda miti ati. Baasii namticha isa jedhe isinnummaan jedhe sanaa baasee uummata agarsiisu tasfaa'ee cufadhu ati. Ati ilma waaqayyoo too dhiira too fudhatte mayi. Namni Waaqayyoo sajjeestee rafee. biraa namni biraa asirra kiristaana kan taata yoo jarri danillee baasa maxxansaa suuraa sadii kudha saddeet baasa Waan maxxansaa. mallas. Yoo ani baase malee fudhatamu yoo ani baase malee hin ta'u. Na dhageessa. Sii dubbate. Wanni guddaan ragaadhaan yoo ani baase malee hin ta'u. Anaafeetii wali. Mee namni qabdan yaa ragaa naa baasa maxxansaa warri. Yoonni basii baase malee ta'u baastee dubbisu. Gurbaa aboo yaadattu cufadhu ati yaadattu
yaadattu cufadhu mee Isin baasa maxxansaamee warra dhagaa jiru. Mallasa gurbaan gurran qabu hin dhaga'uusa daran isin dhageessanii jarri islaamaa Abu Yaasir. Ati yoo baasa namni Wansi mallasa sii dubbate amma kiristaanummaa keessa dhufee ani yoon waasi anaaf fidata malee qaamni biraa naan fidu. Telefoonni kee iskiriinshaatii ni dalagamu hin dalagu. warri Kootik kiristaanaa taatan siyoosinitti nuu baasa. baasan maal Abu Muwaazin? Aboo gurbaan irraa Warra sirrii uffaati baasa. ka kiristaanaa faalleessite. Ani baasuu hin danda'u Mee jedhu dhiisi dhagaa tasfaa'e sitti si hojii irraan fudhanne. hasaara. Iskiriinshaatii goradhuuf eega fiduu hin teenye maanuu dubbata waan ragaan qabne fidi ummata irratti yoon finne zim yoon finne. Ragaa fide suuraa sadii kudha saddeet irra jira siin jedhee bara. Ragaa fide kunootitti beera Deem ragaa. fidiin siin jedhe gurbaa. Namni jirtan baasa maxxansaachaan jira. Deem fidi. Deem ati hin jirtu ni boqotteeti. Quraana qabu quraana qabu. Lubbuun sin eessaa fiddee duraan. Ani baasuu hin danda'u naan baasu siin jedhee bara. Naan baasu siin jedhe sakkeen namni qabdan baasa. Maal Suuraa sadii silkii maal siin baafne suuraa sadii kudha saddeet irra. kunoo viidiyoon si erge viidiyoo si ergee kaa. Miyuutiyyuu irra jiru silkii irra baasuu miti asirratti. Waan siin jedhe viidiyoo telefoonni keenni dalaga iskiriinshaatii godhi if duuba kaa hin gorsiis fidi. Baase kaabboo. Ati kan baase malee fudhatamu kan baase malee fudhatamu. Hin fudhadhani. Namni asirra jirtan hin baasanii. Dhiira taatu aboo waan akkana tan intala mallasee tan irraa buusaa buusu. Fidi siin jenne gurbaa daqiiqaa meeqan si kadhachuu jira. Ishii na dhaggeeffadhu. Fidi kaa. Baaseyyee. Habuutu ustaz waan beektu na fakkaate gurbaani. Qoy wanti ajee. Waan beekna si gowwaan ani ragaa waliin hin hasaara. Aboon nu arrabsu lakkoofsa jiru hin hasaara. maqaan wangeela luqaas akkana fideensi agarsiisa ani dhiirti islaamaa ani dhiira barsiisaa islaamaa fideensi agarsiisa. Fidi pheenxee dhugaasa yoo taate fidiin agarsiisi. Maalumaa saasa dhiirti akkana nama kadhatti. Maa dhufta ijoolleen dubba teessan bara ragaa fiddeen nu garsiifti. Na dhagaa hartaami. Naan baasu silkii siin jedhee warra dala jirtan baasa yookaan koomentii irratti ni yaa barreessu ayyee. Ragaa koomentii irratti ni yaa barreessu. Koomentii irratti hin jenne koomentii ragaa nu barreessu ta'a. Koomentii ragaa. Gaafa fidde gurratti si qalau islaamni waaqa sadii waaqa Inuu asirra suuraa kanarra jira warri qabdan baasa. Gurbaa baasiitii fidi siin jenne ati deemii fidi. Baasi ati quraanni si bira hin jiru baasuu hin dandeessu. Ustazi Suuraa sadii kudha saddeet irra jira siin jedhe. Ustazi abaasuu fi takka hagaltu qaba. Okay, baasiif. Wallahi waan akkasin jedhu ustaz. Wanti jedhu argitu qaba gudii argitu qoy. Kootu mallasa koosifan baasan. Okay. Takka dhiifama naa godhaatii kunoo. Suuraa meeqa itti mallasa? Sadii kudha saddeet. Kunoo. Sadii kudha saddeet dubbisi. Kudha saddeet. Dubbisi. Akkana jedha. Rabbiin kan dhaabbataa ta'ee akka bakka hunda mul'atutti deebisire. Akka isa malee dhugaan gabbaramaan hin jirre ragaa bahe. Maleekonni warri beekumsaas mul'ataan jiru irratti. Kaameraattis mul'ataan jiru. Kaameraattis. Ragaa baaniiru isa malee injifataan ogeessi hin jiru ka jedhudha. Suuraa 20 Holdan. Sagaltee irratti immoo asitti dhaabbii malee akka kan gabbaramaan hin jirre lafa kaa'eera. Uummata pheenxee dhaggeeffadha. Biyyi lafaa dhaggeeffadha. Gooftaa keessan Abu Muwaaz dhaggeeffadha. Gurbaan kun akki jedhe boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti islaamni waaqa sadii waaqessa jaran jiba pheenxeedha. Wangeela keessatti isin dhoorgina waan keenya taphattani. Mee eessatti akkas jedha? Suuraa 20 sagaltamii 8 irratti immoo
Allah malee kan gabbaramaan hin jiru inni kana faallisa. Ni jedha Inni iyyuu kana faallisa kan kana faallisu na dhaggeeffadhu gurba. Rabbi malee kan gabbaramaan hin jiru jedha. Na dhaggeeffadhu goobasi. Asirratti akkanaan jette gurra keetiin waan jette ni yaadatta waan naan jette ni dhageessaa gurraan. Ni dhageessaa. Ni dhageessaa. Dhagaan jira. Boqonnaa sadii lakkoofsa 18 irratti Islaamni waaqa sadii waaqessa jetteemi. Waaqa sadii waaqessan jenne. Maal jette? Bakka sadii jira. Sadeen waliin morma. Sadii Asirratti Rabbi malee kan gabbaramaan. Kijibdu deem. Suuraa 20 irratti immoo Allah malee kan gabbaramaan hin jiru. Quraanuma keessa jira kun sadeenu. Ente kana kijibtu na jaasottani. Kijibdu. Boqonnaa sadii naa baasa. Boqonnaa sadii lakkoofsa 17 maal naa baasa? Asumatti jedhee asumatti kaadaasi. Islaamni waaqa sadiitti amana jedhee hin jenne jedha. La'anatullahi ala pente. Wallahi so much adda baasu hibar. Wanti an baasee video. Tolchite. Ijoollummaa isaaniitu alaaltu. Wallahi ajaa'ib. Maqaa gooftaa. Taate maal goona mullee bas. Yaadataa dubbiftu. Yaadataa machaa ture reefu. Nagadisa. Yaadataa miitu irraa ka'e ammaa sa'e kuno reefu machaa turte. Machiinsi keessaa ba'u mee takkaa sa'e. Asama geessan sirreessaa asaa kame. Sirba ganda mana muuziqaati beeme qabu. Nagamu. Cofi kanurraa muuziqaa cofiin jedhe. Muuziqaan na biraan jiru. Muuziqaan dhaga'amaa jira moo? Reena biraan jiru muuziqaan. Maalitti eenyu bira jira duba kuni? Qabnee tuttee qabda. Si bira jira fakkaata malee na bira muuziqaan hin jiru. Na bira hin jiru goobasii kiyya hin kijibin atis ka hin jiru. Aboo si bira jiraati biraa deem takka dhaamsinurra. Maali wanti cufinurra. Dhaamsi ka. Cut off bro the music. Battery ቆጩ ነው Raajatani. የታለ ቻርጀር? Ajaa'ib. Kunis muuziqaan maal jedha. Dubbii keetti waa biraa haasa'uu dhiisi yaara. Biffatti hin makiin waan biraatti hin makiin afaan oromoo qulqulluu ishee dubbanna. Okay. Ijoon qulqulluu. Ijoon Yesuus ta'a jedhe fidi kan. Yaara deebiitti noo kukkutaa jira. Gana kokkotamta. Jedhi mee maal jette? Waan jedhe kiristaana ani qur'aanaatu rabbii kiyyaatu islaama ta'e naan jee jennaan ati sakkette wangeelatu kiristaana ta'ii naan jee jetteemi miti? Eeyyee. Boqonnaa seera uumamaa kan jedhu Yesuus Kiristoos ajajamtanii waaqarra. Ajajamtanii waaqarra? Ajaja waaqayyootiin takkaa Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin takkaa biyya lafaatiin kiristaana ta'aa kan jedhu mee isarra jira wangeelarra jira naan jette. Gurbaa qilleensi nuus rakkeeti. Faarfannaa dhaggeeffachuu malee guraan ni bara. Inni dhaga'ama.
Ustaasi viidiyoo cuftuu isin qabaa jira takka. Yaa mee Aboo mana natti hin tolle bakka biraatti mana dachii jalaan jira mana jala gabbu'ee uummata hirriibaan yaa kaasu sanii isin jedhee. qabaa. Amma sirriidha mee amma isaa. Ufaa bakka keessuma taa'ee irraa bakka. Yaadata? Hin dhaga'amaam. Yaadata? Asa hin Hin dhaga'ama yaadata. Ishee itti fufi waan adda tokko hin dhageenyaan. Itti fufi gaafii kee. Okay. Ani Qur'aanaatu Islaama ta'e atoo kiristaana ta'e isin jennaan wangeelaatu kiristaana ta'e inaan jedhee jette. Sirriidha waan hin jedhe haati quraanatu musliima ta'e naan jedhe abboomin kee quraanaa kan deemaadha yaadni kee. Ani immoo Qur'aanni ajaja waaqayyooti malee ani immoo ajaja waaqaa fi ajaja macaafa qulqulluu jiru nan deema. bakka isin jedhe dura. Nagaame? Kamu taane yaa Rabbi. Bakka ajajni waaqayyo wangee kiristaana ta'e isin murakkitee deema ije rakkanne nuti. Eenyu qattiyaan qaxxil. Malkee. Wayye. Nan nagaa maatti. Okay. Wow. Nin nagaa. Waaqayyo abbaan ni ajjeesa. Yaa boo hin kukkutaa. Neetworkii sin qabeera ustaas. Neetworkii sin qabeera. Okay, Yoo sin hin mijanne. bakka dhiise. Bakka yoo sin hin mijanne rakkoo. Okay, dhiise. Itti fufi. Okay, harafani bakka. Abbaa Caalii? Hai, kiristaana wangeelli si ajajnaan taate otoo danuu yaadataa wajjin addaan dhufanii. Yaa Abbaa Caalii jirtu? Maal Ahmad ayyooman fixe? No, si jechaan jiran bar obsi. Neetworkiin qabaanii jira argaarte miti? Okay. Ati kiristaana Malkee? Ani kiristaana ortodoksiidha. Eenyutu amantaa kiristaanaa siif kenne? Amantaan waaqayyo irraa takkaa naaf kenname Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti akkuma barreeffame amantaa al tokko gonkuma isinii kenniteef akka wareegamtaniif bu'aan isinitti maala. Amantaa kiristaanaan sin jedhe gaafiin koo amantaa kiristaanaa eenyutu siif kenne? Waaqayyotu naaf kenne wangeela ragaa baasi amantaa kiristaanaa waaqayyoon naaf kenne kan jedhu. Amantaan kiristaanaa Kiristoositti amanuudha. Sin gaafanne amantaa kiristaanaa waaqatu naaf kenne kan jedhu ragaa naaf baasii sin jedhu. Eeshi gooftaa kiyya wangeela ragaan koo wangeela miti? Eeyyee wangeela. Bakka na dhaggeeffadhu kaa lakki ani hin fudhadhu yoo jette dhiisuu dandeessa malee. Naa kenne siifan dubbisan naa kennan. Ama waaqatu naaf kenne amantaa kiristaanaa kan jedhu naaf kenni boqonnaa an siifan dubbisa kunoo sagalee fuudhee. Bakka na dhaggeeffadhu kaa ani Kiristoositti namana. Sin gaafanne sana biroo amantaan kiristaanaa waaqan naaf kenne kan jiru naaf kennis jedhe boqonnaa naaf kenne siifan baasa siifan dubbisa. Kana dirqama quraanaa dubbachuun qaba na dhaggeeffadhu kaa wangeela miti kan dubbataa jirru. Quraana siin hin jenne wangeela naaf kenni boqonnaa naaf kenni siif dubbisaan jedhe bar. Malkee maqaa isaatiin malkeen callise malkee maqaa waaqa jiran taaptaap godha baarakallaahu fiikum yaa jamaa bee taaptaabii 200 galchaame dhageesseetta miti maaliin dhagaa sagaleen kee bareedu ture amma dhufte Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 naa dubbisime eeshi Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 amantaa kiristaanaa waaqatu naaf kenne jedhaa jedhe malkeen dhaggeeffadhaa hundi keessanuu amantaa al tokko waaqayyo biraa kennamti.
michoota koo jedha. Michoota koo waa'ee fayyinaa walii wajjin qabnuuf duruma iyyuu isiniif caafuudhaaf dhama'aa otuun jiruu amma amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti dabarfamee sanaaf akka alhamdulillah loltaniif caafee isin gorsuun gidduutti barbaachisaa ta'uu isaa argeeraa jedha. Kiristiyaana waan jedhu dubbisee amma dhageesse. Baal kiristaanaa ka Kiristoositti warri amananiidhaaf barreeffame kitaabni kun. Waa'ee mataa keessiin gaafanne amantaan sun kiristiyaana kan jedhu asirra jira. Maashaallah amma deebitan ustaas. Islaama jechuu qaba. Mee hasaamee matakka ustaas. Ayyee dhufe amma hin dhagahamaami. Amma jirtu. Amma hasaa. Wallaahi lazim. Okay, waan jedheen ani qur'aanaatu islaama ta'e inaan je rabbii kiyya karaa nabi Muhammadiin eenyutu kiristaana ta'e isin jedheetiin sin jedhee. Macaafa qulqulluutu naan jedhee. Bakkuma yoo ati qaal baqaal kana fidde ani naan fudhadha. Eeysatti macaafa irratti Yesuus kiristaana ta'a jedhee guyyuma tokko barattoota isaatiin boqonnu manaa kan kunoo wangeeliin harka jira anaa dubbisa. Fakkeenyaaf maal jedha beektaa? Fakkeenya isin hin jenne boqonnu qofa naa hin. Ati tasgabbaa'e malee nama guddaa miti ati. Ragaa bali. Umrii xiyyaa fi gaarii jamaatu wal fide. Dhiistennista malee ansi dhiiseen bu'a malee siin nagawan. Ragaa si gaafadhu maa miira keessa galta goobasi. Maa nama bashaquu dhufta malee ati barumaa beekumsa hin qabdu si argee bar. Uumaa hayyee siin gaafadhee bar beekumsaan qaban jennee bar. Abashaquunii fi dhugaa walitti himuun immoo tokko miti. Kadabbareetti ta'allee hin jiru hanta gaali karaakara. Amaariif ani yooni manyaan si fakkaadde amaaraa mi baran. Yoo akkas feete afaan meeqaan sirraa haasawa ingiliffaan sitti haasawa afaan kiswaahilii soomaalee arabaan sitti haasawa hin beektu afaan Itoophiyaa keessaan baane qofa haasawa olta. Isuu leelaa guddaa nu. Maa amaariffaa haariifeef goota onuma beektamu afaan intarnaashinaali. Intarnaashinaali yaa qoonqa. Waan si gaafadde. Waan si gaafadde. Maali bashaqoo jechuun afaan maaliiti naa hin beeku ani hin beeku afaan Oromoo bashaqoo takkaan dhageenya. Maal jechuudha? Dhiisi tasgabbaa'e ustaas gaaffii keetti. Ansiin gaafadde wangeela keetirraa boqonnaa yoo ati Yesuus Kiristoos guyyuma takko barattoota isaatiin kiristaana ta'a kan jedhu taate amma pheenxee waldaa si hojii dhaqa guyyaa irraa ganama kun gabbeeyi aggunaa bariite bakkuma takka naa kan naan dubbisa wangeelaatu gooftaan kan kee Yesuus kan kee kiristaana ta'a fidi. Bakka qo'ee kaftilaallo. Deemirraa bane ulaa namarraa sin dhufanii firraa laale immoo sin ajjeesini. Sheeka. Deem bane ulaa dura balbala kottu banii kottu. Shinaan baasin nan deebi'a. Maasi baasanii baasini waa rakkannee jiran. Deem banii dhiisi wangeela. Waan biraa nutti lallabina. Misee waa isin gaafatan. Arrabsoo. Dabalaan jira dabalaa nagaan siif haa ta'u. Akkam dabala? Hunda gartee hojii adda addaatiin kan naaf akkuma. Dabala. Abdalla dha'u dabalaadha. Dabala. Firraa kaasii muutii gawwasii kiyya. Jira. Akkam nagaan siif haa ta'u bagasaa kana keessa. Mallasaan galchinaa na buuse warri monitoraan galchinaa mallasaa. Masallasaa finne irraa. Dabala. Oo. Waaqayyo abbaan ni ajjeesa. Iyyasuusoo ni ajjeesa. Waaqayyo aaboo ajjeesuu kan qabu Waaqayyo abbaadha. Yesuusoo ni ajjeesa. Ni ajjeesa. Inni ajjeesa. Lukkuma bakkuma takka waan qaama inni ajjeese takka naafiti. Yesuus hin fayyise malee ajjeesee hin beeku garuu warra isatti namanneef immoo itti faradamuu danda'a. Ni ajjeesa naan hin jenne himatu hin ajjeesuu mi? Ati amma isa namanne waan ta'eef si ajjeesuu danda'a sitti faradameera si. Waan sansiin hin jenneen. Sansiin hin jenne dabala maal taate gooba kiyya nama narra xiqqaate ati ilma kiyya abbatti hin kijibani. In kijibinaa kan jedhamu caafamee jira.
maqaa koofiyaa kiyyaa irraa kaa'e. Faazar, Abeet. Faazar, Iyyee. waa takka gaafii sin na gaafattani miti amma gaafii na gaafachaa jirtu miti. Si gaafadhe maa jechuun an waan eekaa si gaafadhe deebisuu qabda ilma kan koo abbaa keetiitti hin kijibin. Kan hin kijibin kan jedhus caafamee jira abboomoota kurnan keessatti. Fachuu qaba. Hayyee. Waa takka hin barbaade mooni maal akka hin barbaade beektaa yoo nama dhugaa dubbatu dhugaadhaa fi guruppii kanarra kaa'ee jirtu taate yookiis immoo dhugaadhaa fi hin dubbanna yoo ta'e Hayyee. dhugaadhaaf dubbanna. Wanta nan si gaafadhu immoo sin deebisoo sin jette asumarratti dhaabee ba'uu nan danda'a garuu gaafii takka si gaafachuu barbaade. Maa dura gaafii kiyyaa eenyu waa deebise? Gaafii kiyyaa miti gaani dirqama immoo gaafii ati na gaafatte ani si deebisa garuu ani si gaafadhaati. Eenyu dura si gaafate dura amma akkas hin jedhin hayyee gaafadhu. Maaluma yaa rabbii kiyya akka uummata. Gaafii ani si gaafadhu maal akka ta'e beektaa? Hayyee. Ati quraana ni amantaa? Quraana dhibbarraa dhibbatti quraanni dhagaa nyaadhu udaan nyaadhu naan jedhe naan fudhatanii naman. Si deebisee? Si deebi'ee gaafii. Amma erga quraana erga amante. Hayyee. Quraanni bara Nabiyyu Muhammad booda kan barreeffame bara bara Nabiyyi Muhammad booda? No sirreeffadhu dhageenya kas. Bara eenyu barreeffame? Naadhagaa hin boo'iniiti. Ani hin booyu namaan boochisa malee. Ilfoona dhaga'i hammame gaafii si gaafachaa jira. Ilma koo si garafeen si boochisa malee ani hin booyu ofi. Na dhaga'i kamaarree si gaafachaa jira. No akka jettee bara afaan keetiin jecha kan kaarraba si mucaatiin si sirreesse. Bara Nabiyyuu Muhammad booda barreeffametti. No akkas hin jedhamu. Bara dhaloota Nabiyyuu Muhammad booda miti kan barreeffame quraanni akkasumi. No. Akkamire? Fidi hin jedhamu akkas bara Nabiyyi Muhammad keessa barreeffamu Nabi Muhammad booda barreeffame jedha malee. Booda barreeffame miti quraanni bara dhibba jaha jechuun immoo bara Nabiyyuu Muhammad booda mi? Bara dhibba jaha dura bara dhibba shan dhibba afur jira bara Somaaliitti manaa ture. Akkana jechuuf sirrii waan kiristaanarraa dhageesse waan namarraa dhageesse akka histiriirra waa dhageesse malee amantii keenya histiriirraan barannu amantii kan kee histiriirraan barattu waan sin jedhe Nabi Muhammad amantiin keessan histiriirraan dhufne. Goba sin jarjarin ka histiriin walitti amantii keenya maal histiriirraan dhufne amantiin keessan kana naa hime amantii keenya maaltu histiriin waliin naa hidhe histiriirraan dhufne. Histirii kitaaba namni barreessemu. Amantiin musliimaa bara Nabiyyuu Muhammad keessa dhufuu baannaan ani waan barbaade sii fida. Waan barbaade na gosa dandeetti. Dhugaa dubbatte yoo ta'e dhugaa dubbatu na dhaggeeffachuu dha akka maali miira keessa galtaa nama xiqqaa. Umriin kan kee nama xiqqaan siibuu nama guddaa taatee gara nama xiqqaan ta'e gaafii nan si gaafadhe naa deebise amma. Barsii deebisutti hin jira maa hin jarjarin gurbaa maa jarjarta kanatti. Erga sana dura uummanni musliimaa kun maalitti amanaa ture erga quraan hin jirre. Hedduu na gaafachuu jirta kam sii deebisan na dhaggeeffachuu akka naan jette tokkoffaa dhaggeeffadhu tokkoffaa waan naan jette gartee qur'aana ni amantaa naan jette miti. Niin amana dhagaa udaan nyaadhu yoo naan jedhe quraaniin amanaan sin jedhe sii deebise moo sin deebisnaan nyaachuu dhiisuu dandeessa moo udaan hin nyaattu gamoo gurbaa naa deebistina na gaafate mee waan sin jedhu tasgabboodhe beekumsa wangeelaa irratti quraana irratti hundooytee na gaafatta moo nan gaafattu gaafii kan sii deebisa. Dura gaafii didde gaafii diddee deebiin alaachuu didde malee si gaafachaa jira bara. Deebisii gaafadhee na alaachuu didde bara. Jadi gaafadhu sirreessi mallattoo gaafii itti godhe akka mana dhaloota Nabiyyuu Muhammadiin duratti maal amanaa turtan maalitti amanaa turtan? Ammas hin jijjiirame gaafiin kan kee. Maal jijjiirama namicha osoo dhaloota Nabiyyi Muhammad duraan jiraan dhaloota abbaa keetii duraan hin jiru maana gaafatta. Amantiin kee dhaloota Nabiyyi Muhammadii booda moo dura? Amantiin kiyya uumamumaan rabbiin gartee uumamaan amantiin islaamaa Adamirraa ilaa amantiin islaamaa uumamaan jira kan jedhu fidi atama baasi. Baafadhu suuraa 30 suuraa turrum suuraa 30 ayaa 30. Ati naa baasi gaa naa baasi ati naa baasi. Baasa yes baasa akka nama waa beekuun daawwatiin ammoo hin jarjarin hin beeku. Naa baasi. Wangeela raayis wala ba Quraan raayis wala ba naasii kana hin dubbatin okay. Hin beeku. Jedhi haasai. Quraani qabda? Quraana maal irraa godhan? Hayyee wangeela raayis kana wangeela ni qabda? Eeshi jedhi maal jedhi? Baasi wangeela ruma raayis kana Yesuus akka islaama ta'e. Islaama Yesuus. Baasi wangeelaan si kana baasi wangeela keetis. Baafadde harkaa qaba namichoo jedhi. Baasi nagarsiisi. Ummata agarsiifna. Maal si agarsiisa? Wangeela si agarsiisa? Ustaad mee kaameraa hun qabdu. Rakkoo qabu si agarsiisa.
Kaameraa hin qabdu Rakkoo miskiina. Miskiina biyya lafaa. Hara caffara akkasuma. Era caffara yoon caffarre maaliin godha sila? Kan qabdu kaameraan keetuun dalagu. Butoodha dhiisaa kuni. Bicuu. Daa'ima kana. Bichuudha kuni. Jedhe ishee. Baasi si gudde baasi hin agarsiise iyyee. Nama akkuma inni deemutu hojii deema akkuma ijoolleen taanis amma olii dhiifama jiran. Koofii haallee firreen lafa kaaya. Halkan hirriibaa nu kaaste peenteen. Eessaniin lallabna wangeela. Haasa egaa. Beenteen jedhini. Wangeela ni qabdaa hin jedhe. Eenaan jettee. Boona bichoo dhagaa hin jirtu moo. Nagarsiise siin guddisa. Si guddisaa qoy bakka kunoo. Bakka kiyya kanatti si guddisaa bas. Baase kaameraa. Nama follow meeqa qabaa meeqa waan hin laalaa dura. Nama 363 qabateete kuni. Yoom TikTok yoom banatte? Maqaa. Ani kaleessa. TikTok baallaa godha sumaa jedheen banadhe garuu. Wayyoo. Feete wanti nama 300 hin deemtuutu dhufteen hojii haasoyti. Joonjaa. Maal fayyada TikTokii baay'ina qabachuun? Waan nama fayyadu siima. Ragaan agarsiisa. Wangeela baasee. Waan fayyadu hin qabu. Annaa agartaa milaal. Naa agartanii miti. Miishi. Kana gurbaa kana nama beeytammoo nama ta'uu dhabu beeta. Maaliif beeta? Ragaan nu garsiisuu hin danda'u. Akkam hin garsiisuu hin danda'u. Hin garsiisu. Namichoo na gaafadhu kaa si gaafadheette miti na gaafadhu maal barbaadda kana jaalaa. Nagarsiisa. Waan jedhe akkam biyya lafaa agarsiiftamee ragaa. Namichi jaarsa guddaa ta'e baaka jiba. Baay'ee jedhe maal gaafachuu feeta. Akkin jedhe nu baasi hayyee nu baasi nu garsiisi biyya lafaa harkanii uummanis dubbisi boqonnaan seekan. Jedhi kana gaafadhu boqonnicha sii dubbisa. Boqonnaa 5 Yohaannis 5 lakkoofsa 30. Maal 5? Yohaannis 5 lakkoofsa 30. Boqonnaa 5 maal 5? Yohaannis 5 30. Garsiisa yoo uummata garsiisi. Yohaannis 5 30. Garsiisi ka. Qooyi kaakashtii namichaa. Viidiyoo beeka. Qooyi. Naabaas Yohaannis 5 30. Eenyuun naabaas jechuu jira isaa ofiifuun beeku. Nama kadhatte iddoo olla kadhachuu jirta. Ayyo. Lakki sheeka tokko na bira jira qooyi sheeka tokko na bira jira sitti agarsiisa. Viidiyoo agarsiisi jedhiin sheekaan ayyee. Sheeka keessaniisis. Sheeka gartee viidiyoon. Sheeka TikTok hin qabne sheeka TikTok pheenxee hordofu sheekuma keetiin harkee. Moti. Hin agarsiisa ka viidiyoo sin argu bara na agartaa mi ana gurraacha kana. Si dubbisu? Na argisiisiin jedhe arguun fadha. Si dubbisu hin jedhe amma. Na dubbisi hin jedhe uummata argisiisi. Amma namicha yoo siin taane dhiisi. Argisiisi kan inni argisiisi miti. Narraa maal goota? Maana laaltati maali anoo narraa maal goota? Ani si laalaa hin jiru bara. Eenyu laalaa jirta? Maal laa goota ana? Maal laalaa jirtaati? Ati kana laalu jirta? Girgiddaa moo? Girgiddaa isaan laalaa jira si laalaa hin jiru. Immoo ati mul'attu bara. Meesii fi sheetichi wal bira jirtan san wal qabadha. Ati anaaf qaaliidha jedhiimme. Eenyudhaan? Namticha si bira jiru saniin. Amma gaaffii kee itti fuftu? Okay, baasi ayyee baasiiti akkana jedha Yesuus Kiristoos itti fufee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Miti? Humna kootiin? Humaa gochuu hin danda'u jedheemi? Inshi. Waaqayyo irraa akkaan dhageettiin faradaa firdiin ani faraduus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu jedhee miti yaada isin ergee malee. Irra deebime? Hoyyoo an akkan asirraan si dubbisu jira bar gurbaa. Sagalee keessantu ciccitaa jira gaa sheeka maal godhaan? Sagaleen kiyya maa ciccita? Sheeka sanin dhaggeeffatu jedhin kasi bira jiru sanin. Eenyu maqaan isaa? Abdullaaziz. Abdullaaziz. Okay, itti dubbisu? Maal irraa gootaan ana gaafadhuuti yoo ani si deebisu dadhabee isa dubbista. Abdii fuutee ta'e Abdullaaziz gooti pheenxeen bar. Abdullaaziz. Sheek Abdullaaziz. Quraanaan karaa isame. Gaashee. Waa tokko sinitti buu. Eenyu kan dubbatu jiru Abdullaaziz. Lakki Abdullaaziz miti ana. Saamiidha. Abdullaaziz booda. Saamiidha. Booda sitti dubbata.
eenyu ati? Moosii bahu. Eenyu Abdulaziz? Maqaa gooftaatiin Abdulaziz hin jiru mana kana keessa. Gooftaan na dubbatee jira. Pheenxeen hin kijibdinaan jedhe galgala kana. Amma moo. Hin kijibinaa kan jedhu caafamee jira. Mana dabalaa fi hiriyyaan waa'illi isaatis warra kijibduudhaan hinaan jedhe gooftaan. Akkas hin jedhe. Tole haa ta'u gaa gooftaan immoo Iyesuus gooftaa akka ta'e gaa fudhadhu ammaati. Natti mee jira Waaqayyoon tokkichi inni hin duune kan Iyesuus hin ajjeese san. Iyesuus gooftaa akka ta'e fudhadhuun siin jedhe. Anuu gooftaadha, Abrahaamilleen gooftaadha, Abiyyiilleen goofta. Iyesuus gooftaa akka ta'e immoo quraana keessan to'asa. Maali gooftaa miti waan jedhe gooftaa jechuun waaqa jechuu miti. Anuu gooftaadha, Museen gooftaadhaan siin jedhee bara. Waaqa akka ta'es immoo quraanni naasa. Macaafa qulqulluu miti. Ragaa naa kanni. Suuraa 349 baas. Dubbise. Suuraa 349. Baas akka gurba dubbise. Maarraa godhaa dubbisa atumti dubbifadhu bakki. Dubbisaa ka dhiira mana keessa teessee waan dubbisin ragaan. Atoo tiktookii ni qabdaa goobazi gurbaan kun viidiyoo ba'uu hin danda'u. Rabbi alaafisu suutuma takka takkaan jedhaani. Gisa isaan oowwannaan danfaanii si beektu. Kasi barsiisaa walootaa kanaas Rabbi haa gargaaru. Taaptaap godhaa mana kana jara kan miliyoona galcha addaa deemna. Abu Yaasir sadeemee nuti deebi'a. Taaptaap godhaa. Eenyutti aaname yoo gurbaan kun jiraate waan bareedaa gaafii ajaa'iba na jalaa hojjiise. Addisa nagaan siifaa ta'u. Nagaan hunduma keenyaaf haa ta'u ani waaqeffata. Waaqeffataadha ati nuufi atiyyee nama waaqessitamoo waaqa waaqessitaati. Ani waaqa waaqessa rabbi tokkicha qofa waaqessan. Pheenxeen Yesuus ni beektaa dhageesseeti Yesuus. Dhaga'uu ni dhageenya. Yesuus ni dhalate jedhamoo hin dhalanne jedhan pheenxeen akka dhageessetti. Isaan yaa kan dhagayetti hin dhalatee durbee maaram irraa dhalatee dhos isaan. Okay, qaamni dubartiirraa dhalu tokko uumaadhamoo uumama jetteeti amantaati jechuun kan dhale sanii fi kan dhalate san kamtu dura ture. Sammuun isin fudhatte harmee teetiif amma ati kamtu dura ture biyya lafaarra. Harmee kiyya ture. Goobas. Isii si guddise moo ati isii guddise? Haadha kiyya na guddise. Rabbi faa. Goobas. Gartee Waaqayyoon akka Islaamaatti hin mul'atu hin argamu waaqarra jira jenneetti amanna. Waaqeffataallee Waaqayyo garaa waaqumarra jira jettee amantii lafarra jira jettee amantii. Waaqeffataanii nuun kan amannu Rabbiin tokko ta'uu qofa kan hin duune kan hin dulloomne kan hin gurguramne kan hin gurgurre. Takko ati nuti isin barre. Ardiif samii kan gargar qoode tulluullee lagootallee kan waan nuta hunda uume. Nuunillee raamota isaa kan lafarratti nu uume. Akkana. Yeroo barbaadetti kan ajjeesuu danda'u, yeroo barbaadetti fayyisuu kan danda'u, yeroo barbaade waan barbaade gochuu kan danda'u. Inni kun hin boqota. Inni kun qaamni isa dhaqqabee qaamni isa qabee fidee fannisee garafee boochisu jira. Hin jiru. Eessatti arganit? Inni kun gartee dhufee jaldeessa nama ni ta'a. Homaa ta'uu hin danda'u. Taa'isuu danda'a malee nomaa ta'uu hin danda'u. Goobas. Ati gamma gimmaasha Islaama gimmaasha waaqeffataa bara. Ohumaa sirraa beekumsa wayii wanni sirraa fi malee akkuma tokko uumama neecharumaanuu sammuu waan ni qabne. Okay, amantii lamaan kanarraa filadhuuti pheenxee takka Islaama ta'e yoo jedhan kam taatame? Filannoo isii kannan. Ani rabbiin kiyya tokkichaan alattoomaa nama dhugaa siimuudhaaf. Maaliif? Filannoo jedhe filannoo nuti amma naman waaqeessinu dhiiran waaqeessinu waaqan mul'anne waaqa hin nyaanne kan hin rafne kan hin dadhabne kan namni gamanaa fi gamanan kaballe wayaa irraa yaasanii inni ranne. Addeeffama naa godhi kan natti tolu. Akka seera waaqeffataattis akka seeruma uumaattis kan rabbiin jaalatu rabbiin qaama keessanii dhofkadhaadha. Dhiiraa dubartii qofaa miti hunduma keessanii qaama keessan akka hin taane hin argisiinaa mul'isiinaadha. Akka seera waaqeffataattis Oromoodha. Oromoon seera waaqni kenneeniin bultii, seera qabdii, safuu qabdii. Amantii biraa waan kan jalqabarra gaafa shiimu
ortee kushii tikiin kenneef uumama waaqumarraa rabbumaa kenneef liqaan deemnee bittaan deemnee kan rabbiin gaafa ittiin uumamedha. Kana waan ta'eefanii amantiin islaamaa akka seera rabbiin ajajutti dhiiras ta'ee shamarras ta'ee abbaan fedhe waan fedhe haa dalagu seera rabbiin qabatee socho'a. Dhugaa. Safuu rabbiin amma isaaf danda'ametti amma rabbii isa Shaffanatee qullaan deemtu. Aga rabbiin isa rabbiin isaallee gaafa dhiifama gaafatu seera ittiin rabbiin ajajeen akkuma seera waaqeffataatti wal qabatee wal fakkaataa obboleen hangafaaf qixxisuudha. Abu Mu'aaz isa kana gaafadha inni kun muslima guutuudha waaqeffataa guutuudha isa olii kana dubbisame. Kam? Kuno ilma maali ka jedhu kana? Kaseeqatu wayi. Oh, ilma daachoo moo ilma daachoo ute. Yeroo isaa kana dubbisnaa qoyme. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Walumaanuu gaaroo kanas guddisame anu arrabsu waa xiqqoo. Ani arrabaafillee hin dhufne. Maal arrabatti hin jirru bara. Gaafillee akkana gaafattaniif hin dhufne yaa uummata musliimaa nuti obbolaadha beektu. Akkas. Obbolaa foonillee ta'uu baannu akka seera Waaqayyootti obbolaadha. Eessa dhaabdan? Yaa uummata musliimaa kan uummata keenya wal ficcisiisaa jiru isin warra guguddaadha na dhaggeeffadha gadillee nan businaati. Yaaduma xiqqishuu ishiin qabalaal akka nama wallaala tokkotti akka nama beekutti osoo hin taane. Isin amma laali. Dura waan jettu yeroo teenya ati islaama moo kiristaan ani kana jedhi himadhu amantii ta'eetis achi ka yaada. Ani kiristaana. Ayyee maal dhaamsa kiristaanaaf qabda moo islaamaaf qabda? Ummata musliimatiif hin qaba malee ani ummata kiristaanatiif dhaamsa hin qabu. Ummanni kiristaana. Ummata musliimaa anaa dhaame anuma kana maal balleesse? Wantin si dhaamuu barbaade. Ati naaf hangafa abbaa kiyya ta'uu dandeessaa, obboleessa kiyya ta'uu dandeessa, waa hedduu gorsaa kiyyas ta'uu dandeessa. Inni tokko amma maal seete isin asirra teessanii waa'ee Bente waa'ee Iyesuus Kiristoos waa'ee uummata kiristaanaa haga kaastanii haga haasottanii uummata wal ficcisiistanii Arsii fi Harargee uummata ijoollee ilalaan biyya ormaa keessatti wal cafacafaa jirtu kana mee dursa araara buusa. Maal ati araaran buustu? Isini wanti akkana godhee uummata wal nyaachisaa jiru malee uummanni kiristaanaa nagaa qabna rabbi haa galatu eessan nagaa qabdan? Nuti nagaan dalagachaa jirra ilmaan keenya safuu beeku safuudhaan dalagachaa jiran. Eessatti? Bakka deemne hundatti nagaa qabna nuti nagaan dalagachaa jirra. Nuti rabbiin nu baay'isee hedduu nu godheeti isin dhiirti teessan Oromiyaa keessa jirti biyya Arabaan jirtu. Isintu nafaqee gargaara dhiira teessan miti? Gargaarrus waa'ee gargaarsaa keessa hin jirru. Jedhi ka. Dhibbarra harki 90 kan biyya Arabaa jirus dhiiruma teenya ta'e islaamaatii mi? Deebitanii wal nyaachaa jirtu mee? Nurra dabartanii? Nu wal nyaate maaltu si galchiree teenya keessa? Isinis waa'ee keenya maaltu si galchiree waa'ee Yesuus? Manni kun gurbaan si gubbaa jiru kun garee wangeelaa jedhani pheenxeen halkanii guyyaa waa'ee islaamaa naasoitu. Sila isin haasoftanii faasaa innillee halkanii guyyaa waa'ee pheenxee lafan gootan. Bas ni haasoe. Ma waaqayyoon mootummaan biyya lafaa dhorkine ati mee nagaan siif haa ta'u waaqayyoo keetiin karadhu nagaa rabbiin haa buusu biyya lafaa Yesuusu kan addunyaarra fixe Hitler Ameerikaan addunyaarra kiristaan addunyaa fixu jirtu isi Yihudaan silaa wanta biraati Hitler obboleessa keessan amantii ati amantu amana Jarman warra gartee wangeela kana isinii baasee addunyaarra Hitler isaantu nama fixe Lola addunyaa tokkoffaa kiristaana biyya lafaarra biliyeenaan fixe. Lola lammaffaa isaan loluma tokko kan islaamni biyya lafaarra labseen jiru. Ilmi musliimaa beeken tokko laal TikTok irra taa'ee waa'ee Iyesuus haasa'u laal masgiida keessatti taa'ee uummata isaa barsiisaa jira argite. Yeroo san Abiyyiin islaama moo kiristaana?
Abiyyiin dura dhaloonni isaa musliima ta'e Dantaa isaati. tuffatee as deebi'ee kiristaana beenxee fudhatee beenxee ta'ee hordofaa jira. Amma pheenxee moo pheenxee miti? Beenxee. Ilmaan Oromoo kan fixee jiru eenyu? Pheenxee moo Islaama? Deebitanii ofumaa wal fixaa jirtu malee Abiyyiin wal Sansiin hin jenne. biqilchiisaan jiru. Amma sii kan Abiyyiin amantii takka walitti qabdan moo amantii takka walitti hin qabdan? Walitti qabna. Eenyu kan nu fixaa jiru ayyee biyya keessatti? Isinuma deebi'ee wal fixaa jira uummanni Aboo musliima. sansiin deebisi. Amantii nama amantii kee mootummaa keetu nu fixaa jira moo mootummaa keenya? Mootummaa keechantu mataa keechantu laalu. Abiyyi keenya. Hin beeknaa keechantu. Dhaggeeffadhu yeroo san dhugaan dubbattu ati dhaamsaan si dhaametta. Abiyyiin amantiin isaa musliima moo pheenxee? Beenxeedha. Pheenxeen nu fixu jiraa miti? Beenxeen nu fixuu jiraan jedhin. Beenxeen Eenyu si nu fixe? fixaan jiru Okay. ofumaa wal fixaa jirtani. Abiyyiin dhaqaatii Nadhiis. uummata musliimaa ajjeesaa jedhee ergaan jiru. Ansan siin hin jenne eenyu kan mana hidhaatiin nama guuruu jiru Abiyyiidha moo Islaama? Seerri kamuu gaafa ati wanjala hojjettu Haaloo, wanjala keetiin si adaba. namtichi seeraan bulchuu jiru kuni pheenxeedha moo Islaama? Ilaalaadha isin argitee namni tokko Ilaa kedhiisi ilaan hin argaa saame qalkan irraa isaa sagalii na biraayi. Waan siin jedhe ka biyya bulchuu jiru Islaama moo pheenxeedha? odoo hoggaan umurii kee guutuu osoo waa'ee beenxee haasoftu osoo wanni tokko siin galiin jechuudha. Umurii kee guutuu osoo asirra waan tokko fudhachuu hin dandeessu. Okay, waan siin jedhu. Beekaan beenxee tokko odoo dhufee amma karaa seeratiin kan siin barsiisa siin jedhu ta'e Okay, amma sirraa gabaabsa. Amma sirraa gabaabsa. Bira dubbisaa sa'aatii isin irratti jirti bira. Dubartiin aboo dhiira irratti hin qabdu jedha. Sa'aatii fitu jirti. Eeywa dayyaati waqtii fixee jetti. Galatoomee dhufu keeti ati akkuma jiraattu jiraadhu nu daawwadhu yoo feete feetu kiiloomeetira 700 nurraa fagaadhu. Nagaan siif haa ta'u. Maaltu si fide deem ta'anni fudhadhuuti bajaajii fudhadhuuti. Naasi ergaa witi nagaan nu jiraadhu jessi jaalanna nu jibbituus teenyati nu akkasii abiyyi biyyaa nu baase pheenxee biyyaa nu baase. Okay ayyee bira kutaa siyaasa nama galchite wantini nu gurbaan hin jira ayi gaaromsa ol baate maal na fakkaata maal siyaasa taate miti waa'ee amantaa soofne namoonni waa'ee siyaasaatti nu batina. ifiif Yaa, waa'ee nooftee siyaasaa amantii wantoota wantoonni nu barse gaaromsa nagaan siif haa ta'u marra deebi'eeme afuuraa fi foonit deebite gaaromsa mutirraa kaafadhu macarrashaa chaansi jedhasan nagaan siif haa ta'u Siniifis nagaan haa ta'u nagaan Kiristoos. Kiristoon nagaa fiduuf hin dhufne jedha bar maatii wali buusuuf hin dhufe jedha biyya lafaa nagaa fiduuf hin dhufne jedha waan jedhu Nagaan isiniif haa ta'u jedhee beeka. nagaan eenyu nagaan konkoon jenne bar nagaan waaqayyooti waan jedhe dhagaama Yesuus gooftaa akka mee afaan maqaa keetii yoo beeksiste garaa keetii yoo amantee mee jireenya maqaa bara bara argatta. akkana jedhe yoo dhugaa kan ta'u taate maqaa Iyyesuusin yaa waaqayyo daataa itti naanaqe birriin qabu jedhime itti siif haa galchu waan kadhattan maqaa kan kootiin raawwadha jedhe Iyyesuusi mee maqaa Iyyesuusin jedhi daataa hin raawwatu eessa jirti wallaahi waa rakkanne Tasaacuuf jennaan. hanqasuma qochiisa waaqayyo Tasaacuuf. kutte goofta ayyo Qabaa jabaa qabdani maali daataa? Caamu malli natti kaa'ee gadi bu'ee kaatee deebi'uun. Uma karaarra jirtu wayi. والله لازم سبحان رب العزة أما يصفون يا ربي كي الله المستعان. إيه Abeel والله kiristaanaa? ما جتا Abeel? أبيل Onni kan Uyii. ilma dachoo ka jedhu kun piliis jedhamee Amadoo galchime. أبيل مالك Weeber. Diqqama. Dachoo ka jedhu kun piliis jedhamee أبيل أبيل
Ilmaan Adam lama Adamirraa bara. Kaama. ilma dhaltuu isaa ustaadha. Maal jettan biliyoonessa qote irra murtanii ibboo Abel kiristaana moo islaamaati? Mee gurbaan siyaasni kun haa gaafatamu warra ustaas yeroo hunda gaafata. Mee haa gaafatamu warra. Yoo gaafatamuu hin dandeenye haa Zimbiloono jedhan warri just a number jette faranjiin just a number jedhan. Nambara numa lakkoofta malee homaa siin godhu beektu. Saya. Mucaan maali? Meetii Abuu Yaasir nan dhabe. Kunoo hin jira bara. Seenee jira. Ilma dachaa jedha. Seenee jira dubbisani. Dubbadhu. Ilma. Hello. Ilma daachoo dubbadhu. Jeequu fi muraa dhiisaa bakka. Kotennis. Masih. Ya Jama. Abed. Jirtu akkam hundi keessan nagaa keessanii? Nagaa akkamati? Baga jiraatan. Ameen. Maaliin jedhee mana sirratti dhumtanii kaleessan asirratti isin arge? Boruus akkanuma nu agarta. Bayyesuus. Barabaraan. Baabu Muassim. Fayyuu qabdanii baay'ee. Otoo fayyadu. Nu dhukkuba. Mana yaalaa jira seete. Abbo Maaji isin amma yoo harka keessan ol kaastanii esuutti namanne akkuma duriitti mormitu ammas. Ol qabe ashhadu anna Isa Rasulallah. Ay. Akkam jirtu ati? Nama garamte. Baay'ee nama jirta. Takka gaafa yaadu. Ilmoo teetaati dhalattullee shaadaan qabsiisaa baran. Gana. Maqaa Yesuusin. Isaan immoo garuma keessatti gooftaa fudhatanii yaa'u bar. Islaamarra dhalatanii dhufaniiti. Numan cuuphin maleeti. Yoo cuuphte shaadaan qabsiisa yoo cuuphin akkasumatti jiraatu. Karaan islaamummaa irratti dhalata namni kan jedhu ragaa qabdu abbo maalii maal qorraa? Kullu mawluudin yuuladu alal fixraa jedhanii. Dhabichi keenya. Ati amma takka geessee meegaa sirraa baqatte? Hajet, ani TikTok marran jira. Annan baqachiisa malee. Nan baqachiisa malee baqatti yoomiyyuu. Okay, ati amma nama waaqessita moo waaqa waaqessita? Akkam yoo jettan? Nama akka kiyyaa kana dhiira waaqessita moo waaqa waaqessita? Ka dhiiraas dubartiin ta'in. I don't like aasaa akkasii kana baay'ee hin fedhani. Maalummaa Yesuus. Ijoolleen dhiste. Ani maalummaa hayyee waaqni tokkoomi? Abbo Muaz. Ati guyyaa Abbo Muaz metta. Abbo Muaz dhiisiin jedheetti biyyaa mana. Dhiisuun barbaadama Abbo Muaz ani morma. Ati mana kiyyaa dhageesse hin loolte kan Abbo Muaz jedhanii takkuma yaamte mingee. Mee chigira illee yoo dhageesse taada. Chigiriidha bultii kiyya dhiibu deemtaa TikTok irratti. Manatti isin haadhattu akkan dubbanne yoo barbaadde I don't care. Okay ayyee I care though. Waan jedhe waaqayyoon meeqa? Ani amma ati ammati ayyee dhiifadhu. Sayyaa nagaan siif haa ta'u sayyaa. Ati dhiisi. Mee sayyaa kan harka wal qabadhuuti. Ati anaaf qaaliidha jedhin ati anaaf qaali jedhin penteeka keetiiti. Ani penteef qaalii otoo hin taane Yesuusiif qaaliidhaan. Dhaggeeffadhaa. Hin dhaggeeffannu. Bobboma ilaa maal jedha mata dureen keessammee? Maalummaa Yesuus jedha. Sorry maalummaa Yesuus qortanii bira ga'uu hin dandeessanii biyya lafaa. Wallaahi qoreetiin solleessee fixe. Jechuun maalummaa Yesuus qoramee bira ga'amuu hin danda'amu. Uummata dira kana lallabuun maalummaa Yesuus. Waan jedhu waa'ee wal gaafanna walii deebisna hin gaafatta walii deebisna wal beeyna ati dhiisi laa hun deebistu ati dhiisi bakka gurbaa kana dubbisaa meeqa saayyaa. Itti amanaa Yesuus karaadha dhugaadha jireenya. Qaata itti amannee jira osoo ati hin dhalatin deema. Yesuus itti yoo amantan malee mootummaa maal jedhe
waan si dhugaa naa deebisime waan jedhu wangeelli akkasiin jedhu dubartiin rifeensa isii yoo hin shaffanne Qorontos isa duraa lakkoofsa 10 takka lakkoofsa 6 irratti takka 3 Raayilaan qajaatetti rifeensa isii haa haaddattuu jedhaati. Maan haaddanne deemtee nurra? Amma dubartiin rifeensa ishee haaddattu jedhaa macaa. Mee ragaa. Okay. Ana waan amma si Agur lizima kuna safara wedha macaa. Abu Yasir hin qabda. Hin qabda Abu Yasir. Maali Qorontos bakka ja'a sadiirra. Osi garsiin wangeelatti hin dalaytu. Oya barsiisaan hoolota ni qaba. Ni qabdi isiin atummaa nu dubbis. Isiin haa dubbistu. Ummata wangeelatti hin amannee dhufee nu hojii haasawa jiran. Yoo haa dubbistu isheen abbaaf. Isheen haa dubbistu. Sadii Raayilaan qajaa dubbisi. Siiti dabalachi booda yoo feete 12 irraa sin jira. Ximooxiyoos keessaas Ximooxiyoos 2 lakkoofsa 12 hanqa 3 moo hin jira dubbisi atummaan. Ene mina gabbaany dubbi ati kan fidatte ragaa dubbisi inde Wangeela keetetti hin jaalladha hin salfatta. Oh my goodness amma deemi dubbisiin jedhe ati kan fidatte dubartii mataa addattu. Okay. Yes, si dubbisa. Dubbistu abadan peentumaa wangeelaan dubbistu dhiirtanii. Soba ka muazabu maal soba bara wanti qabata. Okay, sobi ayyee wangeela keessa sobaa dhaggeeffadhu. Naayee dubbisu dubartii mataa addattu kan jedhu. Ayyee dhaggeeffadhu. Irraa quba qabdu. Danda'a. Ni jedhamu hin jedhu addattu hin jedhu jedhima. Mata duree dura mata duree hojii siif hin dubbisa. Ni jedhamu hin jedhu wangeelli. Ustaazi doonti girgir dubbisi dhaqi. Girgiri mi laa jechuun wangeelli rifeensi dubartiin haa shaffanattu yoo hin shaffanne haa addattu jedhamu hin jedhu. Shaffanachuun jenne ati dubartiin rifeensa addattu jedhe jette bara. Jechuun yoo gartee waa firran keenya hin shaffananne haa addattu jedha. Isa yoo waan jedhee qaba. Jedhamu goobasi durani jedhamu hin jedhu afaan Oromoo haasaa hojirra naguma ummata dila kana kuma olii qabnee si wajjin hin goonu. We don't want to waste time. Ni jedhamu hin jedhu. Ni jedhamu hin jedhu. Waccanii na waccisiisaa hartu dhaqii dubbisii maas. Ni jedhamu hin jedhuun sin jedhe dura. Dhaqii dubbisii hin jedhe anoo. Jedhamu hin jedhuun sin jedhe dura ka hin jedha hin jedhu. Eega jettee anaan ragaa fidatee dubbisa. Namni hin jedha garuu akka ati wal keessa marqituu miti dhaqii. Eega jennee walii amanne deema haddadhu bakka. Haddadhu hin jedhu haddadhu hin jedhu maas. Dubbisi. Haddadhu hin jedhu. Hin jedhu haddadhu. Oromiin foon beennee maali? Okay haa haddatu yoo anaa kijibaadha. Ani kijibaadhaan jedha. Ati ani kijibduudhanii jettaa uummata kanarratti yoo hin jenne. Akka dubbisaa kaa. Na dhaggeeffadhu ani yoo haa haddattu jedhu yoo hin jedhu hin jiraanne ani kijibaadha jedhan dhiifamaa jedha. Ati dhaggeeffadhu. Ente siin kijibsiisu deema. Ati yoo haddadhu kan jedhu jiraate abummaas ani kijibaadha yaa sabaa ani kijibduudha hin jetta. Ani waa jechuu ta'ee tanan dhiise isin kabajee garuu dubbisaa dhaqaati. Maana jechuun maal na kabajaa maal kabajaa waan kabajjees waan naaf fidaatu na xiqqeessitu sin xiqqaadhu waan si gaafachuudhaaf maaltu miira keessa si galche maaliif lolta? Ani miira keessan gallee. Okay wangeelli kan kee haddadhu jedhamu haddatu jedhamu hin jedhu. Maasis miira keessaa baatas gabbaa kaa dhaggeeffadhaa wacaa wanti. Deemfirraa deemaati deemu nagatti. Dhaltuu wangeelatuun dalayne maaltu rabbii nuuf fide akkana jechuun hin beeka maraachee warraan garee maraatummaa keessa galchee aboo maal jette kana nama jaalatu nu arrabsitiis ni beeyna umarraa irra dabare dhiirri kootta waldaa keessatti dubartii ni hun dubbatu manni kun waldaadhaan dubbachuu yeelloo ana Paawuloos keessan kan Oromooti isiniif barreessa wangeela feetan. Mee kiristiyaanni beekumsa qabdan lakkoofsa sadii barreessaa isin jecha kiristiyaanni qofti. Abbaan siyaasaa kun inni jedhiteetumaan kuma shamarran illee naasa'u. Naa kun ani islaamaan ture jedhe. Shamarran ga'uunni. Kiristaana keessa jechuun jechuun waaqni ati waaqessitu eenyu jetteen takka sii boqonnaa takka siimeen dubbatu. Okay. Kiristiyaanni qofti lakkoofsa sadii barreessaa. Ani musliima hin jedhin booda kiristiyaanni lakkoofsa sadii barreessaan jedhee seentee musliima akka hin jenne booda. Yaa kiristiyaanni jechaa jira. Nagaan isiniif haa ta'u. Raap. Okay.